Kebor Multimedia Production. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قافتك نبي الله موسى من فرعونيتي إرجع قدتي درجة قومي وانقاري في هما إرجع الدم باسي بريم بودا أمني بني إسرائيل قبل ما فرعوني جلتي أكجون فما جروه بتي قياكي سقافتك وصوي ملدي ما جروه نموت ولو نازر اللمان التلفي namtichi tokko gosa Israa'el keessa yoo ta'u inni tokko gosa Qibxiyyiidha yookaan gosa Fir'aawuniiti. Gurbaan gosa Qibxiyyii kan gosa Israa'el kana miidhuu isaa yeroo argu addaan dhorkuudhaaf yeroo jedhutti isa gosa Fir'aawunii sana dhahuun lubbuu isaa keessaa baase. Ergas booda Nabi Muusaan hidhamuuf akka barbaadamaa jiru waan hubateef akkuma nabiyyoonni baay'een biyya isaanii gad dhiisan innis achi baqatuun carraa isaa tahe biyya Misraa irraa gara biyya Madiyaanitti deemsa isaa eegale. Yeroo sana Nabiyullaahi Shu'ayb biyya Madiyaan keessa kan jiru yommuu ta'u umriin isaanii maanguddoodha. Nabi Muusaan karaa dheeraa gammoojjii sana keessa beelaa fi dheebuudhaan imala isaa yeroo deemaa jiru kanatti barbaachiisa qabuudhaaf godhamaa jiru hedduu ture. Haa ta'u garuu gargaarsa Rabbiitiin to'annoo isaanii jalaa miliqee deemsa yeroo dheeraan booda biyya Madiyaan seene. Nabi Muusaan akkuma biyya Madiyaan seeneen laga guddaa ummanni biyya Madiyaanitti fayyadamuu fi horii isaanii obaafatan tokkotti dhufa. Yeroo kana taateen ajaa'ibaa tokko Nabi Muusaa mudate. Tikseewwan biyya sanaa hundi isaaniitu bobbaa isaanii osoo obaafataa jiran arge. Garuu ummata baay'ee sana keessa shamarran lameen kan horii yookaan bobbaa isaanii qabatanii dhaabataa jiran arge. Muusaanis shamarran lameen bira deemuun maal rakkoon keessan kan horii qabatanii dhaabattaniif maaliif hin obaafattu jechuudhaan gaafata. Isaanis nuti ummata akkanatti walitti qabamee baay'atee obaafatu kanatti makamuu hin feene yeroo hundaa'u hanga isaan obaafatanii geeffatanii deemanii eegnee obaafanna. Abbaan keenya jaarsa maanguddoo waan taheef nama biraa kan nu gargaaru waan hin qabneef ufama keenyaaf akkanatti eeggannee obaafanna jedhanii. Yeroo sana Nabi Muusaan uumamatti nama baay'ee jajjabaa fi humna guddaa qabu waan taheef bobbaa isaanii sana harkisuun bishaan obaasee fi deebisee itti kenna. Ergas booda achi deemee gaaddisa takka jala taa'ee Rabbi isaa du'aa'ii kadhatuu eegala. Sana booda shamarran lameen sunniin yeroo sana bobbaa isaanii qabatanii gara manaa deeman. Abbaa isaaniitiin taatee sana hunda erga itti himaniin booda abbaa keenya namni kun nama gaariidha. Akkasumas nama jajjabaa humnaa fi naamusa gaarii qabudha jedhanii itti himan. Abbaan isaaniis lameen keessaa takka itti erguun deemi yaami kottu jedheen. Isheenis haala saalfii qabduun haala sodaa guddaan keessa ishee jiruun haala hayaa qabuun deemaa gara isaatti dhufte. Yeroo kana saalfii irraa kan kahe shaarbii yookaan uffata fuula isheetti harka tokkoon uffisaa saalfataa dhufte. Akkuma bira geesseen inna abii yad'uuka abbaan koo si waama gatii ati nu gargaarte kana siif kafaluuf jettiin. Muusaanis yaamsa abbaa ishee awwaatee faana ishee hordofee gara mana isaanii dhaqe. Erga abbaa isaanii wal arkeen booda seenaa isaanii akkaataa biyya isaarraatti dhufe akka qabamuuf barbaadamaa jiruu fi nama akkamii akka ta'e hunda isaa odeesseef. Sana booda abbaan isaanii jajjabeessee amma booda bilisa baatee jirta waan takka hin sodaatin jechuudhaan abdiitti hore. Yeroo kana shamarran lameen keessaa takka yaada akkana jedhu abbaadhaaf dhiyeessitiif. Yaa abbaa keenya
nama kana gadi hin dhiisin. Namni kun nu bira kiraadhaan akka nuuf taa'u godhi jettiin. Ammas namni ati kiraa nuuf fuudhuu qabdu nama akka isaa humnaa fi amala qabeessa tahe akkasuma amanamaa akka isaa tahuu qaba jettiin. Yeroo kana abbaanis yaada kana Nabi Muusaadhaaf dhiheessuudhaan akkana jedheen. Yaa Nabi Muusaa, shamarran lameen kiyya keessaa akkasiif kennuu barbaada. Walii galtee atiin waggaa 8 na bira taa'uutiin jedhaan. Dabalataanis nama akkamii kan tahes na baruuf teessa. Waggaa 8 caalaa daangaa sitti hin darbu. Yoo fedha kan kee taheef waggaa 10 yoo teette mirga keeti jedhaan. Muusaanis hayyee waliif gallee jirra. Yoo fedha Rabbii irraa taate jechuun shamarree takka fuudhuun jireenya isaa wajjin eegale. Yaa obboleewwan Islaamaa, seenaa kana irraa wanni barannu amala ijoollee shamarran lameen kanneenii naamusa isaanii, akkaataa uffannaa, akkaataa deemsaa, akkasuma akkaataa isaan hawaasa wajjin ittiin jiraatanii fi akkaataa shamarran keenya har'a dhiirota wajjin walitti laaqamu, wal wajjin ooluu, wal keessa taa'uu fi harka walirra kaahatu kana akka isaan hin qabnee fi of eeggannoo akka isaan itti taasisan nu barsiisa. Haa ta'u garuu har'a shamarran keenya haalli nuti itti jirru akkamiidha jennee yookaan ilaallu taheef waan baay'ee nama gaddisiisudha. Kanaaf isaan fakkeenya nuuf tahuu qaban. Aadaa fi naamusa keenya eeggachuu qabna isiniin jedha. Dhuma irratti isin hunduu nama akkanaati moo isa akkamiiti kan jedhu gaafii keenya hunda haa ta'u isiniin jedha. Wassalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakaatuh. Kebor Multimedia Production.